Biyya ormaa adhaquun nama dhibu galuun nama dhibay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni hordoftoota keenyaadha. Jiruuf jireenya nagaadha jennee kara viidiyoo haarawaa isinii qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon kun immoo obboleettiiwwan keenya biyya alaa jiraniif rabbiin haa kadhannu. Hundi keenya nuyiif obboleettiidha. Obboleettii keenya haadha keenya. Kanaafuu jennaan warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe like gochuudhaan kara viidiyoo. Mee ilmoottii keessan isiin qaarabaatti armni maadaamiin olii gadi ergate akka barbaadde oofaa jirtu kana al tokko du'aa inni godhaa fi adaraa rabbii jedhaati yaadadhaa ilmoottiin turbaa kun garaa nama gubdi dhiirri akka barbaade dhaqee fadhatee gonotee waan barbaade hojjetee dhufee galuu danda'a. Isiin turbaa immoo humni isii kun laafaa deema malee jabaataan deemu akka kan dhiiraa kana irraa isin bareedu mana namaa keessatti dulloomuun adaraa du'aa godhaa fi salaam dadhaa haadharraa dhalanne yaadadhaa haadha namaa dhalle quba qabaadhaa haadha namaa fuunes immoo kanaaf sadan kana keessaa duroomuun dandeenyu jechuudhumaa fi gisee hunda rooroo wal yaadachiisuu miti wanni gaarii sin dubbanna inshallah. Rabbiin ijoollee koo yeroodhaan galchee ilmoodhaaf haadha sina taasisu yeroodhaan galchee haadha manaatiif haadha manaa gaarii dhiiraaf haadha manaa gaarii sina taasisu ilmoo keessa abbaa keessaniif nama gaarii yoo sin taatani rabbiin ilmoo keessaniif haadha gaarii sin taasisa. Mee ijoolleen diqqoo akka yatiimummaa yookaanis immoo akka abbaa ormaa jalatti guddattani afaan keessan dhiisa abbaa sawaatu waan namaan jettan sana abbaan saa fuudhiisa. Uma gaggaariin afaan keessan keessaa ba'u maaliif hin jedhe beektu bor gaafa isin guddattanii interneetiin kun waan namaan balleessu gaafa isin ilmoodhaaf haadha taatanii maal jedhe abbaan manaa sun isin kun warra kootii isin akkana nama arrabsaa jirtu isiniin jedha. Akkam taateetti ilmoon keessan immoo isin akkana nama arrabsiisu kun haadha kootii isiniin jetti. Adaraa isin yaachisu dubbiin kun yeroo hunda duniyaarra hin jiraatamu gaafa nu duniyaarra hin jirre immoo dubbii kanatu iyyuu dachaa ta'ee dadachaa ta'ee hammaatee fuula rabbiitti nutti dhufa. Arrumoo wala yaadannu arrumoo. Akkuma dhageessanii jirtan kanatti gaala obboleettii keenya du'aayii bareechinee kadhachuu fi qabna cinqamanii hojjedheetanii guddadheedhanii biyyaa bahanii akkuma kana immoo viidiyoon inni itti haarmu akka jarritti cinqanu suma jarri akkanan hojjedhee guddadhaa dhaqee biyya ormaa jedhanii bahan jarri immoo achitti hojjechiifataa cinqiitti kunoo dhaggeeffadha. Utuun fiigeen qufnii karaatti na hambisanii badii koonatti himne aalbee dhukkuffatanii morma narraa kutanii garaan keenya yaadinii nagaan taa'ee harmee koo utuun bo'ee gadooduu na qalanii morma koo karaattan kufee hafee hin jiruutii galuun koo balbala kee cufadhuu yeroo rabbi haadha koo carraan koos kana taatee hin dukkanooftee guyyaan koo isinis nagaan ta'a abbaaf obboloonni koo akka isheen hin miidhamneef naa jabeessa haadha koo du'an na dusse malee kanan turre kaayyoon koo addaan nu baasuus guyyaan na jajja. Amma immoo kara viidiyoo isa itti aanu. Mangisti man quba isin qabu tokko hin jiru. Suudii mangistiin quba nu qaba jettanii wal kaatanii suudiin deemina. Mangistiin suudii deemtee jinnii deemtee hoomaa quba sirraa hin qabu. Du'aa jirtan. Wallahi zimmettanii siwaasii qabne jinnii qabnettanii suuditti hin dhumatin. Yaa warra suudii ijoollee teessan ergitan viidiyoo tana yoo isinitti tole warra Itoophiyaa jiruu fi warroota biyyoota adda addaa jiruuf sheer godha. Amaana isinitti haa ta'u maaloo ijoollee teessa obbiraa baastanii maallaqa afettanii biyya suudii nama hin ergina. Maal isinitti fakkaate? Kanaan dura hoo xiqqaate waggaa lama dura moo waggaa tokko dura ijoolleen keenya Suudi Arabiyaa keessatti waan ta'aa turan ni beektan tokko tokkoon. Beestaa laffannee sagalee ta'aafi turre. Mana hidhaa keessatti beestaa laffatanii kubusii gogaa nyaatanii amata meeqaa hidhamaa turan. Osoo sanbeetta har'allee ijoollee teenya Suudi Arabiyaatti guuruu jirtan. Maallaqa afettanii ijoollee teessan biyyan taan hin buusina. Yoo dandeette barumsaa barattu yoo dandeette haa heerumtu yoo dadhabde carraa biyya biraa haa mokkortu malee abadan biyya Suudii jedhame. Hadaraa ijoollee teessanii hin ergatina. Takka. Lammaffaa madaamiin rakasaan fudhatti ijoollee fuutee mana fiddee itti taphachuu jiran. Ijoollee miskiina afaan hin beekne tan azabu jiran. Illaa mana irraa jijjiiruun hin jiru. Waan tokko jecha takka deebistee ati isaanii dubbannaa fuudhanii biiroosi deebisan way biiroosi hin deebisan boolee si fidan biyya si galchan. Torbee takkatti torbee dhattee torbeetti Itoophiyaa yoo deebitu laalame maallaqatti hin oolle hojjattee birritti hin oolle biyyaa baatee biyya deebitee jechuu qofa maqaan isinii galee please ijoollee teessan biyya namaan fidina dhiisa haa baratanii barumsa haa baratanii yoo barumsa hin baratanii ta'e barumsa barachuu hin danda'an ta'e haa heerumanii yoo heerumuu hin dandeenye ta'e carraa biyya biraa carraa Dubaahii carraa Kuweetii carraa Kuweetirii carraa biyyoota biraa haa mokkoranii biyyuma Suudii waan jedhan tana mee ijoollee teennan ergina maaloo
والله هدو تكا غرا اسن غبتا وا اجولين تين اما تعارى يو ارغتن اسن بيجرا باسو ملي وان بيجرا بهني اسان الرجران قبهين قبدن بليز اجولتي اسن بيجرا هين باسنا بليز اجولتي اسن قلستني زمتني هين باسنا عربني سعودي عربيا نما اجسو ردو بتنديبني نما مررن كان اندرو وان تاثرون وان ارغتني اسني هارا وامتي بليز فيديو تيجتنا ورمى إثيوبيا لا تقف شرنا قولا أكا جولو في بيجرا كن جدني كرا سعودي عربيا كان باس نمني رماجر دلالة إسين صبي إسين شوادة وإسيوسي دمانجس Akkuma dhageessanii jettan kanatti gaala yeroo biyya alaatiin iyyattan Saa'udii hajjii dhaaf malee hojiin hojjedhatanii hin iyyatina. Maaf akkanatti cinqamaaru waggaa meeqa cinqamaaru inuma dhageenya inuma jabaataa uloo. Kanaafuu jennaan biyya biraa Kuwait, Dubai, Qatar, Canada, Germany kanan iyyadha. Cuusii bohaaraanaa deebi'aan jedha. Gaga buarti kanatti akkasin gammadan abdiin qaba. Kanaafuu jennaan gidduudhaanis wal bohaarsuun wama jiru. Amma immoo kara viidiyoo isa itti aanutti. Itti Dubaay immoo tuurii hattii, tuu kartoonii baattii, tuu miidiyaarra bultii, tuu afaan kiftii godhe. Kan itti dubartii jalaan baatu shishinii dubartii jalaayi. Walumaa galatti jarri kun madda deemuun 0 amma haaraa Oromoo 0 Dubaay keessa warra jirtu hunduu. Fuudhamis si fayyaddu, heerumaas si fayyaddu, abdiis si kutachiiftu. 0 Dubai بساتي فكرة የሚባለው ነገር የለም በቃ እላ ይልሽ አዳሚ ኦኬ ዲሪ ዱባይ ዱበርቲ ሆጀስቺ ኛታ ni jedhan sun dhugaadha jechuudha ree ofii hin hojjetu hojiin qabu ni jedhan sun dhugaadha ree sun takkaan kan makiinaa ooftu ka surree dubartii bitaaf Kina dubartiin bitaatti paantii, dubartiin bitaaf kaargoo, dubartiin fe'aaf shishinii si madadee hiyootii si surree siitii kee amma qeessa si kan qabee deemuun hin dubartiidha. Dhiira Dubaay. Takka. Hojiin qabanu qoy warri Dubaay kun akkana durbarraa dhalaarraa kan nyaatan waa hojiin qabanu. Maal hojjetare? Warri haqaan xap jedhee nuti warra gaafa miidiyaa kanarraa foggora warri Dubaay dhiirri kun. Hojiin qaban jarri amma odootiin odoof amma faaxeen Dubaay tokkitti si mataan si qulfiidha mataan si as keessatti qulfiidhu ta'uu baattee faaxeen Dubaay du qabsoofte takkaa dhufutti deebi'aa jirti amma kan eeggadda dhufaa jiran kun Addis Ababarraa gara Finfinneerraa gara Dubaayitti nam'aa jiran Maammadoon Haaromni jechuudha. Maammadoon Haaromni baay'atachi. Kun kaampaanii jira, kun gibbii manaa hojjetaa jira aduu keessa, kun immoo masmara baasaa jira, goffoo godhatee, kafana godhatee, shamee aduu isatti qaaqa'amee waan baay'ee hojjetaa jira. Maammadoon eengadda dhufee jechuudha. Haree eengadda dhufee. Warroonni duraan darbanis immoo akkasuma warra dafqee kan dadhabee fidetu jira. Parsantii 100 keessaa parsantii 2 jechuudha. Si galee? Akkasumatti immoo hin jira laali kan
xifiriin amma oduu kaargoo fe'uurii baattee faaxeen odoo bifa sii ilaaluu baattee odoo fooda sii ilaaluu baattee oduu akkanumatti bakka akkuma maammadoo Itoophiyaa kanatti ziqqi gootee oduu keessattuu maammadoo Dubaay diimaa bifa qabdu diimtuudhaan ofiin jettu jechuudha. Osoo kan xinnoo malkiin qaba guyyatti faaxee oduu qabsooftee qaata takka takkaan heerumti faaxeen Dubaay. Garuu faaxeen Dubaay hojiin isii maal beektaa? Yoo ati kana jaalattee dhaqxee faasifte si duuba rakkaatti tuftee faasiti. Rakkoon sii kana faaxeen Dubaay qulfiidha hundi sii qulfiidha. Yoo ati kana jaalattee jaalallee keettee uftee poosti goote isiin uftee shurraabii irratti hojjetattee kiyeesiin jetti. Gatiin isii zeeroo. Gatii ufii uf qannastee ufiifis qannafaftee parsantii keetis gadi buuftee parsantii muluu Dubaay gadi buufti isiidha. Faaxee akkasii tana naa qabi. Na xibi tokko. Kana gaafa uffatte maammadoon Dubaay immoo niq bakka isii malee namuu hin jiru bakka kuno kootu gaafa deetan gadi baafadhee tan mataa kee gubbarratti fincaan cirr godhee fincaa jetti. Maammadoon Dubaay takka jechuudha. Yoo ati gatii sii gadi buuftee immoo fooloo isii xiqqoo gadi buuftee maaloo na faarsii jee karaa waasaappiitti footoo itti ergatee maaloo na faarsi gaayii jaan xiqqishuma fooloon kee 200 taanaan. Nafarsi malo folon ko ibba afrin mina gaira demu dide malo nafasi ye foto ke seriterga kaza yada do yada Yene si tota yada bicha yada biki yada ho yatte si fasta isin borgana mo ka fana way qayrate kum taway gatte fuule gatte no washing side surreen miicataa paantiin hin miicamu asii mataan molaatadha bakka kana hin jira kan asii keessaa akkanatti gadi shaffanaa kan asii mataan akkanaa xiqqoo ilkaan kana fuula kana hin diimattee gara hojii deemte achiin booda. Bakka faaxeen Dubaay immoo gaa illikiidha irsa eenyu mucoon takka si faarsa girtettee teettee laatte gatiin isiitis zeeroo ajandaan isiitis zeeroo. Dubartiin Dubaay si jammar faayidaa itti fayyadamuu Iraan beektu. Abadaan anarraa qabiti. Abadaan. Bakki. Wal kuffisuu malee wal kuffisuu beektu. Amma kan kaayoo. Abbaa warraa walii hatuu jedhi bakka. Walumaa galatti wal faasiti. Hinatanii itti fayyadamanii baru. Isa hata jalaa isiin hatama kaa. Eeyyanii isiin faasiti hambaa faasiti dhugiseesani. Atama goddanyaa kiyya taatee yookiin hiriyaa kiyya. Gaafa ati beellama naa qabattee ani si bira dhufe hiriyaa koo jaalallee teeti ani hiriyaa koo qabadhee gaafa si bira dhufe gaafa ati ana kabajje hiriyaa koo san gaafa ani sirraa hafe deebitee hiriyaa koo san jaalattaa? No. Khalas teenya immoo kan Dubaay gaafa ati haftee isiin suuraa fi isaa footoo shurraa biratti hojjechifattee taphatti hiriyaan akkas Imiraatii keessatti jechuudha. Hiriyaan dubartiinis galtuu jira, hiriyaan dhiiratis galtuu jira walumaa galatti. Koi Dubaayitti wanni dhiirri haa ta'u kun dhiira diimaa qofa moo gurraattiin daalattiinis wanta argesinuma tamti dhiira isaanaan Dubaayitti. Dubaayitti warra tuffeera raafate hunduu ajandaa barbaade Dubaayitti. Maal tuffeen? Wannoo dhagaa kasurra jala jiru san. Ijooshiiti. Maali? Walumaa galatti dubartiin Dubaay faayidaan beektu amma deemi caatu hin barbaannu amma lubbuudhaayi. Ijoollee taphis bira galu. Waa qolii ta'e ijoollee. Inkol faayidaan tuffee maa hin beeku wallaahi. Yaada haasa'u isaanii. Wannoo gurraattii kaan hin qabdu. Dubartiin Saawudii amma dubartii Beerut laali. Dubartii Beirut, dubartii Cairo, dubartii Jordan, dubartii Saudi Arabia, dubartii Qatar. Jarreen kun warra sagalee isaanii mul'annedha. Saudi Arabia keessatti faaxee jeeftee malee, faaxee kana goote malee, intaltee baluu fuute malee, osoma re'ee eeganu, osoma hoolaa eeganu, osoma gaala eeganu wal fuudhanii warrirraa alchanii wajjin jiraatu manuma gaala eegasanii fi manuma ro'oota eegasanitti maammadoo Dubaay maammadoo Saudi Arabiyaati. Saudi wajjinumaan mana hidhamanii ilmoon isaanii biratti hafeeti ofii isaatii Itoophiyaa galeeti yookiin immoo
niitiin Itoophiyaa galteet inni Saawudiitti hafeet achittuu immoo wal bilbilanii wajjin gaafatanii deebi'anii immoo inni akka carraa ta'e walii galeet biyyatti wajjin jiraatan. Yookiin immoo niitii isaa jalaa hidhaniit inni immoo Saawudiitti hafeet achumatti ilmoo isaanii gargar bittinnaaniit hojjetan. Namni akka jaalala beeku Saawudi Arabiyaa dhiira Saawudi Arabiyaatitti namni akka dhiira Saawudiititti dubartii dhafte. Abu Mazaraa Rabbi darajaa ol fuudha. Abu Mazaraa jechuudha. Abu Rabbi darajaa ol fuudha. Dhugaa Rabbi namni akka Saawudi Arabiyaa ijoollee dhiiraa Saawudi Arabiyaatitti dubartii kabaju. Nama akka Saawudi Arabiyaa ijoollee dhiiraa Saawudi Arabiyaatitti dubartiif hilleenaa qabu hin jiru. Sababa jayina gaafadhu. Sababa ishee sababni isaanii hin hatanii hawalaan erganii hawaloon beekanii kaargoo erguun beekanii dubartii waliin arganii hattuun beekanii hattuu waliin beekanii hawalaan birrisii ergaa kaargosii ergaa mana madaamii tura deemtee shiroo mana madaamii aannan mana madaamii ruuzii mana madaamii ijoollee mana madaamii gola madaamii shintibeetii madaamii qiliblib jedhanii hojjetan isaan dafqa isaanii xap godhanii akkuma dhageessanii jettan kanatti egaa warri Dubaay akka ijoolleen warri dhiirri Dubaayin dhaqan akkana godhu malee hojiin hojjetanuu jedhaaru kun sobamoo dhugaadha. Mammoo kara viidiyoo isa itti aanu tokkotti isin dabarsa. Hello. Hola, Carlos. Hello. Hola, Carlos. Hello. Hola, Carlos. Hello. Wantan har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.